godhaati waliif dabarsa dhaamsa bareeda qaba ijoollee shamara biyya arabaa jirtuuf waan garaa nama nyaata beeytanii waan tokko yoo nummaa waliif dhaamne yoo nummaaf waliif dubbanne malee namni marti namatti himuu hin danda'u waan haga biyya gale amma ji'a 4 keessa jira waan arge isiniif hima ahlan aboo akkami warri makkaa kun laa ilaaha illallah mara keessanuu bakka isin jirtanitti nageenni rabbii kadhuman qabne isin bira haa jiraatu isiniin jedha rabbi fayyaa isinii haa kennu rizqii dhuma hin qabne rabbi isinitti haa banu mara keessanuu jechaadha tokko keessaniin hedduu garaa nama nyaattanii wanni isin saba keessaniif tahaatiniin jirtan uf duratti illee tahuuf deemtan waa tokko lamaa miti waa guddaadha jechuudha kallattiidhaan dura mucaa kaleessa du'e rayyaan ka jedhamu kana ka biyya maghribii kana jechuudha rabbi isaa haa araaramu ilmi namaa akkanumatti du'a ilmi namaa kanaaf rabbi وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إيست أكدوتك إليه كم بوتا وليهم بيت جتشون بك اتدوت اللين بيت مجا دائما سندران ربي قافهم إساؤوم بك إني اتدوء بول سبب الدعاء إسا ونتها بول بؤوسا أكته رب سبحانه وتعالى قافهم إني ألا تدبر سيف جتشاب قرينا ما ربين أموتو سبب الدعاء إسا بحر قول قرينا ما أموتو سبب الدعاء إسا إلي الراترو قول قري بودا wanni ani isiniin jechuu barbaadu karaa dhaamsa kiyyaatti achi dabara ijoollee shamaraa biyya arabaa dalaydu ka mana arabaa keessatti umriin kee dhumee humna kee fixattee haga garii isii sammuunuu maraattee shamarran keenya biyya alaa jiran khayriin isin dalagdan tokko lamaa miti wanni isin itti gammaddan madarasaan sababa keessaniin gadi dhaabatte masjidni sababa keessaniin ijaarame tokko lamaa miti dachiidha laakkawamee hin dhumu jechuu waan ilmi namaa laakkawee keessaa bahuu miti akkasuma ammootu ka masjida ijaaraa madrasaa ijaaraa akka rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti watadubbatu walaa tabsuthaa kulla albasxi fataqcuda maluuman maxsuuraa jedha waytawaa kennattan suutuma kennataa akka haroon hin goynetti akka yookaa raachi hin miidhamnetti akka rakkinni takka sirratti hin geennetti yoo kennatte bareedaadha yoo tana waan isin ajabsiisu osoma karaa deemnu ummatuma gammoojjii baalee kana qarqaaruudhaaf dubartii wahii agarre dubartii wahii wayta agarree itti dhufnu mana algaa keessa dalaydi uffata miici daa'ima baattee deemti wallaahi daa'imni isii jala deema mumkin mucattii waggaa 3 waggaa 4 ta'uun oolu baattee daa'ima السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوني channel رشاد توبي جلتي أرقمتنو اندي كيسانو أكام زرتو نغا كيساني أنغا كوتي غلط ربي الحمد لله إسني سمو بغا نغا تاتني بغا الرقيساني نسنين جدا obboleewwan kiyya baga rabbiin nagaa walitti nu deebisee isiniin jedhaa egaa isinitti deebi'eetan jira rabbiin galanna ga'u rabbi nagaa walitti nu deebisee fayyaa nagaa nu kenne ammas bakka jirtanutti nagaa rabbii isinaa godhuun isiniin jedha obboleewwan kiyya arra wantan isiniif qabadhee dhufee ijoollee shamarran biyya arabaatii fi dargaggoo namootan ijoollee dhiiraa biyya arabaa jiranudha egaa sheeka keenya akkasuma ustaaza barnoota garaagaraa FB irratti nu barsiisaa turan rabbi jazaa guddaa isaaniif akaffalu barnoota isaan ummata biyya arabaa jiruuf dhaaman sana isiniif qooda jedheetanii waan haga biyya gale amma ji'a 4 keessa jira waan arge isiniif hima kanaaf daddafa sheer waliif godhaa wal affeera وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته روزي عبد الله أرسي أدابان اللي بريدة برانا تكيشو قمدين بده وانساني أتي بريدة بيج علي محمد فدا الرافع يدمان سنين جدا نموني يرو غربي عربا كان راغرا إثيوبيا غلن مالك كيسا مودتو ماتيرا تاي بيوتن أشي كنا كيستي ركو غراغرا وانا مودتو نم يرو بي عربا جرو أبدغچون بوريتو يرون بي غالي مالتو نبرباچي سدمي يادو أبون ميدا كم يكقبو كنا كنيسان نوف دبرسني جرا ربي جزا إساني فكفلو إيغا إن شاء الله غرو ميسانيتن إسن دبرسا نموني حاران غرا چانالي كوتي دفتن
feetan like share subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha buleewwan kiyya maqaan YouTube channel kooti akkuma isin beektan Rashaad Tuubiidha. Egaa barnoota garaagaraa waa application waan hedduu isiniif kanan qooduun ta'a. Barnoonni asirratti isiniif gadhiifamu waan dhugaa irratti hundaa'e malee waan kijibaa miti kanaan isiniin maxxansu. Gaaffii biraa immoo yoo qabaattan koomentii irratti illee na gaafachuu dandeessuun isiniin jedha buleewwan kiyya. Amma garuma isaanii isin dabarsaatii na faana tura na wajjiniin ordofaa isiniin jedha. ددفع كيست نمنا برباد إنه نبيتني جولي شمراتي بخاري هاج جيلاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أبوه كم يوري مكة هوني لا إله إلا الله ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قد أفلح مكا كم يهوني قد أفلح جدي بافته بوليس كينا توكو مكا بريدا دا وليف شير غدا وليف دبرسا دام ساموتو كيسنتي كاني قبو وجولي شمراتي في وجولي ديرال لي حاجه توكو اسينوما فيدا من بي عربا جركون ادو غرانا منياتني وتبي كيس غلني تنقا كيسن كاچي سنيتي في نمني بي كيس جركون اموتو اكميت اسينين جراتا اكميت اسينين بوهارا ويتارغن بها في هوني نمني يادو في ون بي كيسات دلغمو جچودا كان ان شاء الله دقيقه مراسه سيوتا تدام سيني قبا اكو سنتني وليف دبرسا جلها قبو نما دبا فرغوتو كاتني جلها قبو ان شاء الله كون الرتد فوان تاتف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilmaan oromoo ka addunyaa irratti argamtan mara keessanuu bakka isin jirtanitti nageenyi rabbii kadhuman qabne isin bira haa jiraatu isiniin jedha rabbi fayyaa isinii haa kennu rizqii dhuma hin qabne rabbi isinitti haa banu mara keessanuu jechaadha tokko keessaniin hedduu garaa nama nyaattanii wanni isin saba keessaniif tahaatiniin jirtan uf duratti illee tahuuf deemtan waa tokko lamaa miti waa guddaadha jechuudha kallattiidhaan dura mucaa kaleessa du'e rayyaan ka jedhamu kana كبيا مغربي كان جتشودا ربي ساها أرارمو علمنا ما كانوا متدو علمنا ما كناف ربي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إيه ست أكدوتك إليه كم بوتا وليهم بيتو جتشودا بك اتدوتو اللين بيتو مجا دائما سندرانو ما ربي قافو ما إساؤومو بك إني اتدوء بولا سبب الدعاء إسا ونتها بولا بؤوسا أكته رب سبحانه وتعالى قافوا ما إني لا تدبر سيف جيتشاب قرينا ما ربين أموتو سبب الدعاء إسا بحر قد قرينا ما أموتو سبب الدعاء إسا كيل الراترو قد قري أموتو نما سبب الدعاء إسا حركة نما تدعو إسا قد قرينا ما أموتو سبب الدعاء إسا أصو صلاة أصو سجود قدو كأترة تدعو تجرى جيتشورا كناف أكاتا اتدعو توانهم بينف قباهم بريدا قباهم آخراف قباهم hedduu bareedaadha eega tana isiniin jedhe booda wanni ani isiniin jechuu barbaadu kara dhaamsa kiyyaatti achi dabara ujoollee shamaraa biyya arabaa dalaydu ka mana arabaa keessatti umriin kee dhumee humna kee fixattee haga garii isii sammuunuu maraattee namummaa keessaa baatu haga geette takkaaf wanni ani isiniif dhaamu gariin ta'ammootu rabbi araaramee fi qaruutomtellee ni jira gariin ammootu tafayyaalummaan keessa fudhatellee ni jira namni martuu akkuma sammuu uumaa rabbi isaa kennee wal dhaba jechuudha haga biyya gale kana waa hedduu rabbi nagarsiise shamarran keenya biyya alaa jiran khayriin isin dalagdan tokko lamaa miti wanni isin itti gammaddan madarasaan sababa keessaniin gadi dhaabatte masjidni sababa keessaniin ijaarame tokko lamaa miti dachiidha laakkawamee hin dhumu jechuu waan ilmi namaa laakkawee keessaa bahuu miti akkasuma ammootu ka masjida ijaara madrasaa ijaara akkana godhaa jedheetini mallaqa namni itti ergu nyaatee hajaa dhuunfaa ufiirra dhoorfatellee tokko lamaa miti garuu rabbi subhanahu wa ta'ala qur'aana keessatti waytadubbatu ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا جدا ويتواكن التنسوت مكنتا أكا حرون هنقوينت أكا يوكارات مير أمنت أكا ركن تكسرت هنجنت يوكنت بريدا يو تنوانس أجب سيسو أسما كرادي من أمته مجموجي بالي كان قرقارو راف دبرتي وهي أجر دبرتي وهي ويتأجر تلفنو من ألقى كيس دليدي أفتميج دائما باتي ديمتي والله دائما إسي جل ديما ممكن مجتي وقا سديه وقا أفوري تهون أولو باتي دائما أفجلان ديمتي أجر أما كانت شاي وينو في الدي سيما إسلام ما ترامل أتا
dubbifneeni maal taate mujatti maa as dalayda ennaaniin hin rakkadhe waan ta'u dhabee mana kana dalagutti jiraan hun jette maal rakkatte maal taate jennaaniin ani waggaa 10 jette waggaa 10 biyya Suudii taa'e jette wallahi wannan isinitti mukana dhaqasaame waggaa 10 takka lama sadi jette waggaa 10 biyya Suudi Arabiyaa taa'e jette طيب waggaa 10 waggaa biyya Suudi Arabiyaa yoo taate maaltu sirra gahe waggaa 10 itti dalagattee ufillee jijjiirtee yoo maatii keetis jijjiiruu yoo dadhabde mataa kee jijjiiruu ni dandeetta waggaa 10 teettee amma wanni asitti uffata si miicisiisu maa inni jennaaniin waan ani waggaa 10 biyya Arabaa taa'ee dalagi maatiin kiyya na jalaa balleessanii wayta galu wanni takka lafa hin jiran baankii waa hin jiran waan ta'u dhabee daa'ima dhale qabadhee daa'ima sanuu jaarsi eessa jira beeytan Imaammadoon biyya Arabaa jira inni anallee bilooka godhee ufirraa bilooka na godhee naallee hin bilbilu daa'imaa hin bilbilu qubanuun qabu wanni isarraa argannu takka hin jiru waan ta'u dhabee maatiin kiyya mallaqaanii itti erge guutuu fixeetiniin jira balleesseetiniin jira waan taateef mana algaa kana asuma dalagaa asitti uffata miicaa ji'aan birrii 1,000 dalagaatti birrii 1,000 Itoophiyaa jechuun meeqa beeytani birrii 1,000 Itoophiyaa jechuun riyaala yookaan riyaala 70 yookaan riyaala 80 riyaaluma 100 qabaayyume riyaala 100 takka jechuun riyaala 100 takkaan akka ganama kaatee as fiidee achi fiidee mana algaa kana guutuu uffata miicu riyaala 100 takkaan dalayti eessa bulti beeytanii qorqorroo keessa bulti achumatti qorqorroo wahii qorqorroo kun namni zabanyaa keessa bulu kun jiraami sagaleen kiyya ni dhagahama qorqorroo zabanyaa kana tolchanii fi kana keessa bulti hedduu garaana nyaatte hedduu hagana ka jennee ibsuu hin dandeenye jechuun waggaa 10 biyya Arabaa teette sifiritti deebitee amma yoo isiin uffataa fi wanni miicu ka waggaa 10 biyya Arabaatti xiqqaa guddaan isii arrabsee isii xiqqeesse hanqatee ammas yoo kana dalaydu hedduu garaanu nyaate inshallah haga tokko waan dandeenyu nullee sii goona rabbi si bira haa dhaabatu jenneeni biraa deemne bakka bareeda jirti har'a achi baafnee nama gaarii wahii nama ajaa'ibaatti jireenya ajaa'ibaa keessa seenteetiniin jirti jaarsi isiillee dagatee ilmallee dagatee isiin garuu har'a sadarkaa bareedarra jirti wanni kana isinii himuuf maaliifi dubartiin hedduu wayta biyya alaa baate hedduu isii qofaa miti ujoollee biyya Arabaa wayta an jiru tama shamaraa tanaa bilbiltu tarabbi kararra osoo deemnu nu garsiisee baraashee ka isin beekaan FB irratti duraa wayta Suudii jiru isin argeetiniin jedhee naan jette eessan na beet FB irratti isin beeka wayta isin daawaa goota wayta isin Suudii jirtan wallahi daalachootee ilma namaa hin fakkaatu maal taatee maaltu akkana si godhe waan takkan qabuu miti diingatuma qabanii na galchanii an duraa waan dalaganne wayta achi jirtu akka barbaade jiraataa turte daasin waan takka shilingii takkan qabu yennaan birrii 500 wahii itti fuunee itti kennineeni bira tarre kuni marti maal irraa ka'a wayta amma biyya keessa jirtan sanitti wayta biyya Arabaa jirtan kanatti ijoolleen shamara wallahi nasiha lakum uf quban qabdan isin nyaanni ka nyaatu foonii halkanii guyyaa dujaaja nyaataa ruuzaa kana nyaataa jireenyi sitti tolee TikTok irraa gadi buutu jireenyi keessanuma sitti fakkaata wayta gadi buute abbaa kanaa namni isin hin jiru wallahi wabillahi abbaa kanaa osoo ati abbaa feetee waa gootaa miti osoo ati wayta biyya alaa jirtu san jalarraa kaaftee haga gubbaa warqii nama uffifte gaafa ati galteetiniin jette namni ebeluun kenna wayta biyya alaa jiru kana nuu godhe mana akkanaa naa ijaaree uffata akkanaa naa bite jedhee namni tokko kasi galatoonfatu hin jiru dhiiras tahee dubartis tahee ta'ati kiisaa qabdu qofa si fuudhuuf deeman waytuma galteeyyuu yoo kiisatti waa si hafan haga ta kiisaa san sirraa fuudhaniif cinqama namni amani kana furadha haga ta kiisatti si hafte san sirraa fudhatuuf haga san sirraa fixaniif sitti cinqaman malee lakki mucaan kun duraanuu nu qarqaaraa ture wayta biyya alaa jiru akkana nu godhee akkanatti nu ijaaree natti fuudhee kana naa godhee uffata kana naa bite wanni takkan jiran dhageetaami namni si galatoonfatu hin jiru yoom uf dhaqqabuu qabda har'a osoo ala jirtu osoo biyya alaa jirtu uf dhaqqabii uf bira dhaabadhu ufii keetii ufitti yaadi ufii waa godhi yookaan obboleessa kiyya waa naa godhaa haadhatu waa naa godhaa abbatu waa naa godhaa wanni takkan jiru gaafa galte namni wayta namaa waa kennitu baraa nama waan qabatamaa waan arge isinitti hima ganaa ta'an isinitti himuut ta'a ammoo wayta namaa waa kennitu hin dhageettaa miti waan ati ufii akkasitti kumaatamaan hambifattee namaa waa kennitu sitti fakkaata
namni biyya keessa jiru kun hedduu gidee sitti buhalle waytatama biyya alaa jirtu kama nyaatee dhugee gammachuu keessa jiru kana sitti wayta himu bar akka waan ruuhiin tuni keessaa baate akka waan nafseen keessaa baate ebelullee hin dhukkubaa ebeluun kenna akkana ta'e waan nyaatu hin qabu waan keessa buluun qabu cinqaa miti sitti cinqama booya ufii inni asii kolfee xibsi bashaklaa kana malee nyaatu ati achi warri kiyya rakkatan jettee halkanii guyyaa hirriba malee bulta waan dura biyya arabaatti yoo isinii deebi anama waytama liibii kana isinii waraabaa jiru shaashamanneedha bakka nama jiru kuni shaashamannee isinii waraabaa jira yoo asiin karaa makiinaa kana gubbarra gadi baatu shaashamannee kanatti illee asiin hadaamaa kana naaziriitii hadaamaa kana keessa yoo deemtu dubartii barandaa teettee buna gurgurtu agarta inda geettanii miti dubartii buna gurgurti asitti shaashamannee kana karaa gubbarra asiin guutuu buna gurgurti karaa gubbarra teettee buna gurgurti akka tasaa carraa argattee bira teettee yoo haasofsiiftu eessaa galteeti ani bar Dubaay waggaa 5 hagana taa'ee gale ati yoo ani Suudii waggaa 6-7 taa'ee gale طيب Suudii waggaa 6-7 teettee ka galte asitti buna kunoo birrii 5 birrii haganaan gurgurti ji'atti yoo xiqqaatte wanni isiin argattu birrii 1000 takka yookaan 2000 yoo guddatte mana kiraa kafaltee sunuu nyaattee irraa naftu kana wajjin durriyyeen kun asiin taa'ee dubartii bira nama 5-6 taa'ee haasofsiisa galgala kanumatu fuudhee taraan buna gurgurti daalachoytee bar bifa ilma namaa fixatte waggaa 10 Suudii teettee bifa ilma namaa fixatte as teettee buna gurgurti kuni marti maal irraa ka'a garaasi nyaatte haala jaraa yoo agartu sanuu abbaan barbaade kun barandaa jalaa ari'aa kayya asii jedhaanii akka sare xiqqeessaa isii akkasitti teettee buna gurgurtu yoo agarte yoo osoo biyya keessatti gaafa awwalarraa kana dalayde silleen aarsu sitti illeen ulfaatu yoo isii waggaa 10 waggaa 9 riyaala 2000 dirhama 2000 1500 ji'atti birri Itoophiyaa 20,000 dalagaa dhayte har'aasitti deebitee ka shilingii takka hin qabne bifa ufii fixattee umrii fixatte tokkoffaa umriin isii irraa tare heerumtee ilma hin qabdu ijaarattee mana hin qabdu heerumtee bultiin ijaaran birriin qabdu bifan qabdu umriin irraa deeme isii daalachoytee akkanatti buna shilingii fi birrii takka 2-5 gurgurtu yoo agartu hedduu garaa si nyaata hedduu qalbii si cabsallee kanaaf namni biyya alaa teettee ani gaafa gale warri kiyya akkana naa godhanii qilee kanaa na baasanii qilee kana na seensisanii waan barbaade warri kiyya naa godhaa namni jettu ijoolleen shamara birrii teessanitti hin taphatinaa jedha birrii teessan qabadha dhugama isiniin jedhan wallaahi birrii miilatti hidhadha yeroo ammaa namni ka kabajamu mallaqaani dhugaa isinitti himan abbaa haati teellee tasi kabajuu yoo ati waa qabaatte obboleessi kee kasi kabajuu yoo ati waa qabaatte yoo ati kiisa kee keessa waa jiraatan jechuu kiisa tee keessa waa hin jirre taanaan ati eenyuun birattuu kabajan qabdu haadha abbaan kee gaafa awwal ati galtu san mucaa kiyyaa ebeluu kiyyaa jedhanii si simatanii san booda sila mucaa waggaa 10 waggaa 5-7 biyya arabaa taa'ee gale maaliin galee siin jedha martuu quba sitti qabalaa lakkana karaa gubbarra dhaabate wayta sitti dhufu sitti kolfa jedhe wayta sirraa achi galeetiin hin jedhe maal mu'atiin durriyyeen hagammaa waan takkan qabdu harka qullaa galtee miti siin jedhan akka wanni akkasii isin hin mudanne shamara hedduu mudate shamara hedduu wanni karaa deemu kun mee gaafa biyyatti galtanii gartanii wanni buna gurguraa ka karaa gubbarratti gurguraa kun guutuun ijoollee biyya arabaatii galte yoo jedhan nama saalfachiisu sinii galaami kana waan taateef fursaan itti fayyadamtan osoo biyya alaa san jirtan mallaqa keessan qabadha mallaqa marallee namatti illee ergitanii ebeluun bira kaadhe ebelutu akkana naa godhen jedhina qilee si buusa ebeluun ati bira kaate gaafa ati galte namni birrii sitti kennu jiru meeqatu bohaatiin hin jiraan abbaan kiyya birrii tiyyattiin hajamanii warri kenna birrii kiyyattiin hajamanii jette wanti isin biyya galtu wanni takka birriin takkittiin lafan jiran karama gubbarra ka deemtu agarta hijaabu mallee waan jijjiirrattuun hin qabdu sii galaami kanaaf ijoolleen biyya alaa jirtu ijoolleen shamara haga biyya alaa jirtan kana fayyadama wallahi lafa bitadhu mana illeen ijaaratinaa yoo yeroo takka yoo laalu mana ijaaratinaa yoo jedhe nama hiree namatti qabeta mana namni biyyaa waan ufi argirra mana namni biyya jiru
birrii 500 geeffatu namni biyya alaa jiru miliyoonaan geeffata. Dhageettanii miti? Caqasaanii dubbii kiyya kana. Namni waa ijaarteen beekta. Namni biyya jiru mana tokko yoo 500 geeffate ati biyya alaa yoo jiraatte birrii miliyoonaan geeffatta. Namni itti yaadee si ijaaruun jiru. Wanni akkanaallee dhumate kuni haganaan bitame kuni akkana tahe kuni akkana tahe kuni akkana tahe wanni takka lafa jiran. Bara nama qabatama waan keessa ruuf isinii himaara. Qabatama waan keessa ruuf isinii himaa jira. Maaliif keessa deemtee kaate mana kana meeqaan geeffamee jettaan meeqa itti baate tan abbaa ijaan agartaa mitire birrii hagana itti baate 800 1700 siin jedha. As deebitee waan ofii keetii itti baafte yaadatta kaatama waan ofii mana keetitti wayita ala jirtu itti fixxe yoo walitti gammad waliin fuudhu bahaa fi dhiya. Manni ofii ka irra ijaarame kan namticha biyya jiruuti kee kasilaa ati mallaqa itti gadi naqee waa guutuu fixe jettu wanni takka lafa hin jiran. Isinii galaa miti hooma takkan agartu zeeroodha. Yoo rabbi si laaffisee ofii keetii bira dhaabattee namni qaamaa qabu faati ofii bira dhaabatee akkasitti dalagate maashaallah. Ka garuu ala taa'anii achi mana ijaarsisa achi maali jedhan kun ima xuruurta ati waggaa 10 yoo biyya alaa teette waggaa 10 kana manuma ijaarta. Waggaa 10 mee namni akka gaafa biyyaa baate irraa haga yoonaa mana ijaartu hin jirtu haga har'aa makiinaa kan haganaan buuseedhaan dhagaa haganaan buuse asoon xareemoo maali jedhan takka haganaan buuse akkana godhe diikoora osomaa waan garagaraa sitti qabatan manni keen geeffamu manni hin geeffamne mana nama biyya alaa jiruu qofa in dhumatu bar nama tokko nama dhugaan abbaan cimaa nama dhugaan obboleessa yani hin argamu beek hedduun argamu beek hedduun argamu tokkotu lubbuu ufii kana jala dabarse wallahi lubbuu ufii kana jala dabarse waasii godha. Kun ammootu nama gaarii sitti fakkaatee si seenee kanaan bite riisitii sitti baasaa bar riisitii si baasa kun hagana godhee kun akkanaan hagana tahee meeshaan marti widdiidha inni wasitti wanni marti qaaliidha biyya keessa akka itti jiraatan hin jiru siin jedha. Wayita kaan mana ofiillee asitti ijaarataa ani mana nama biyya alaa kana wayita laalu jechuudha ka biyya keessaatii miti wallahi dhugam mana nama biyya alaa kana wayita laalu wayita ijoolleen bara kana teessee ijaarataa jirti yoo ta'an namtichi mana si ijaaru suni wayita mana kee ijaaruu jammaru akka waan ka ofiillee waliin ijaaratu jammaruuti jalqabuuti wayita kee jalqabu ka ofiillee waliin ijaaratu waan jalqabu natti fakkaata. Maaliif baasii namni baasurra halaalee baasii isin baaftanirra halaalee. Biyya keessatti mana maal fakkaatu bar fillaa maal fakkaatu kana yoo ati laaltee kun amma hagana fixeedhanii hagana bara kun haganuma fixe siin jedhan birrima haganaa fixe ka ijoollee biyya alaatii galte kana meeshee ka mana kiyya bakka akkanaa dhaqaanaa laala dhayxee laaltaaf birri meeqa itti fixet ani bar hagana itti fixe siin jettire nama sitti immoo jira amma ijoollee adaamaa keessa mana kiyya dhaqaanaa laala itti dhayxee laale meeqa itti fixe hagan kamaddii jiru hin gaafatta ati hoo meeqa fixe ani haganuma itti fixe wanni bahaa fi dhiya ijaarsi kan namticha bira jiree bira taa'ee ijaaratee saniin gahu birriin ammoo ka biyya alaa wanni inni baaseetiin hin jedhe sama'ii kan isinii galaami kana waan taateef hedduu garaa nama nyaata hedduu namatti illee ulfaata wanni godhanillee hin jiru akkanaa kana wanni godhanillee hin jiru bar alallaahi jetteetuma yookaan yoo uf gadi qabdee galtee nagahaan ufii kiyya mukallee cabsee gabaa bira dhaabadhee akkasitti dalagadha yoo jette carraa bareedaadha. Yoo lakke ammootu waan qabu rabbi matu qaba hin dhageettaa miti waan qabu rabbi matu qaba akkasumatti na nyaata akkasumatti na dhugaa waytanaa asiinillee ijaaru ufiillee asitti haa ijaaratu jettee akkasitti yoo itti seente bareedaadha ammas hin gowwoominaati mana ijaaru yoo dadhabdan lafa bitachuu hin dadhabina hin dhageettanii miti mana ijaarachuu yoo dadhabdan lafa bitachuu hin gowwoomina lafa bitadha lafa bakkuun beete fiti feetu hadaamatti biti feetu shaashamannee kanatti biti lafa tan agartanii amma laala lafa amma keessaa isinii waraabtummee hagam bal'atti mee laala hin agartaniiti lafi tuni bal'oodha kaaree kuma jechuu kaaree kuma lafti tuni shaashamanneedha laala amma kaaree kuma tokko karaan asumaan jira amma karaan guddaan asumaan jira laal manni fillaa ajaa'ibaatu irra jira kaaree kuma tokko rakasa jechuu wanni isin bitamtee munki waggaa lama dura na fakkaata yookaan birrii 400 yookaan 500 haga sun geetu 400 fi way lafiin rakasa yeroo ammaa kanatti
yeroo ammaa kanatti namni waa bitu hedduun jiru biyya keessa dhugaa isinitti hima mallayni hin jiru dalagaan hin jiru waan taateef lafti rakasa wayita waa qabdu kana mallaqa akkanumatti irra hin taa'inii lafa bitadhu mana ijaaraa isiniin hin jedhu mana ijaaraa isiniin hin jedhu lafa ammootu yoo bitatte asib bitatte feetu hadaamatti bitatte kabaalee baaletti bitatte ka harargeetti bitatte tastafiid irraa fayyadamta kasaaraa hin qabdu jechuudha mucaa wayii waliin amma inni garuu mana hidhaa jira lafa wayii roobee baaletti lafa birrii 100 fi 120 bitate waggaa 3 yookaan 4 dura waggaa 3 ta'uun oolte 3 fi dura wallahi lafti sun amma birrii 900 baafte birrii 900 900 jechuun miliyoona homa xiqqoo hanqatti jechuudha sinii galaa miti ati ammoo osoo daalachooytee dhukkeen sirraa ka'eetiniin jedhe waggaa 2-3tti 900 dalaguun hin ulfaata wayita biyya alaa jirtu kana namni gariin akkanuma akka mallaqa qabatee taa'utu jira nama ani lafa osoo achi jiru biti jedhaanii dhaqee hagarraa shilingiin takka osoo hin bitatin waan ta'u dhabee dhiyoo tana kara gadhaanu baadiyaa wayii keessatti bitate beeka ani mataa kiyyaa jechuun lafa bitadha isinii galaa miti lafa bitadha mana ijaara ammootu akkuma rabbi isinii fedhe ani mana ijaarurra namni biyya alaa taa'ee mana namaan naa ijaaraa jechuurra yoo dandahe mana jaahiza ka ijaarame bitachuu isaa filadha yookaan ammootu gaafa rabbi isaa laaffiseetiniin jedhe galeetiniin osoo ijaarate irra filadha waan ufii argee jiru waan taateef kanaaf obboleewwan kiyya kana isinii himuu fi wanni ani laayivii kana baneef jechuudha keessatti ijoolleen shamaraa ta biyya Suudii jirtan ni'maa keessa jirtan hin dagatina mallaqa dalaydan san Itoophiyaatti namni shilingii sitti hin kennu hin dhageettami shilingii namni sitti kennu hin jiru haga feete namatti tola ooltee gaafa ati Suudii gaafa ati galturra waan na ajaa'ibsiise keessa waan hedduu na ajaa'ibsiise keessa haftaamiinillee ka yookaan abbaan birrii miliyoona 20-30 qabullee sihii biyya Arabaatii gale kana kajeela waan na ajaa'ibsiisu bara shaayyoo waliin dhuydu abbaan birrii miliyoona 100 qabu kafaluun barbaadu akka ati irraa kafaltu barbaadu maaliif bakka nama biyya alaatii galu kana miilarraa kaasee haga rifeensaatti namni birri mase akka ati miskiina taateen beeku guutuun isaa miskiina sisee uf miskiina seha si abbaa qabeenyaa sisee sinii galaa miti gariin dheedhii wayitama biyyarraa gale amma nama garii akkamitti agarree ta dheedhiidha bakka nama galiniif jecha marayyuu ima affeera kanallee buna affeera kanalleen affeera kaanilleen affeera waan qabu guutuu machal godhe gaafa kaanii karama gubbarra dhaabate baranillee biyya Suudiitii galee jedha eegasii karaan baharaa kami jedhee gaafata jechuudha isinii galaa miti sawwaan taateef wayitama biyya alaa jirtan kana namni natti akkan aarree godha akka warri keenya natti aarree akka obboleeyyan tiyya natti aarree godhaate akkanumatti mallaqa yoo gadi naqaatiin hin deemte gaafa ati galte harka qullaa'oo taate namni abbaa kanaas hin jedhu hin jiru namni salaama sirratti qara'u hin jiru wayita rakkatan ila namalleen qarqaareenaa isiniin hin jedhan wayita rakkatan waa irra buusa heddumminnaan ammootu dura jireenya kee ijaare hin dhageettanii miti wallaahi heddumminnaan dura jireenya kee ijaari dura akkas inshallah rabbi barakaa isinii haa godhu ammootu wanni takka waan isinii jireenyi biyyaallee akka jedhan sanillee mara ulfaataa miti akka jedhan sanillee miti ima jiraata namni dalagate ka oliidis suutuma suutaan mallaqa kana kama kiisii qabu kana ka fixe santun jiraanne malee namni akka ijoollee hedduu argama ijoollee biyya Arabaatii galtan dhugaa isinitti ta akka galteen suuqa banatte ta akka galteen mana nyaataa banatte ta jireenya ajaa'ibaa keessa jirtu hedduu arga jechuudha. وعليكم السلام ورحمة الله. نجي الحمد لله كمي. فريدة والله. جرّ الحمد لله. همزان نجرا. همزانو. أكان أسبازك. إني في كان يتكلم قديم بان يا قد كان. السلام عليكم.
والله يا بقنا كان قلتنك آمين 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 ولو من قال لي ما وريسني وبوك بام تنبر حمزة تمي طلعني قوم تينا فقط بهيت نينجرا ارجع ماشي همزة يجرت sagaleen akkasii obboleewwan kiyya yoo irratti deebitan erga sadan Hamza Sheekh Jaabir inni Bahreenitti hidhame Bahreenitti namni akka maal ta'u hin beeknu garuu ka ijoollee Suud Arabiyaa jechuudha waan akkaan garaa nama nyaatu isinillee haga dandeettaniin sagalee hedduu taatanii halo amma sirrii jiru طيب إن شاء الله جزاك الله خير والله حواسه هندك يا سيد بخير تبيتي إرجعنا ما في دبر صارتو إرجع جايبات رب سبحانه جنته أما ما ستوفكاته هندي كان يبيع عربات الربايين ومن أروميان كيس جراتو ما تبيع عربات أكما أتوبانتو يجولنا كده لقات جرتو يشولا كان نفسه ستي وسيلة كما تكون دلك تو كما تكون بكشين هجرتو ميكان أرجع كان كتير ولا بيجي كده بيجي akkuma ammaan tana wanni hambise tokko hin jiru beekte namni yeroo achi taa'u ijoolleen yeroo achi teessu obboleessitti bilbila abbaanitti bilbila haatitti bilbilti waliigalleemi achirraa waan qabdu baatiirraa hinuma ergiti gaafa dhufuu kaatu tikkeetii giddii kutatti waan si ajaa'ibu sagalee sirrii miti tole insha Allah waan ijoollee Suudi Arabiyaa kanaan sagaleen kiyya ni jiraa miti amma waan ijoollee Suudi Arabiyaa waan ni jedhee dubbadhu natti ulfaata ufii qaama kiyyaan arge waan taate hidhaan ijoollee Suudi Arabiyaa hidhamee qabeeytanii namni mana hidhaatti hidhamee nageettanii namni mana hidhaatti hidhamee nyaata dhugaatii uffannaa yoo argate rakkinnan qabu gaafa rabbi baaseen bahe ijoolleen mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jirtu kara hidhaa sadii keessa jirti hidhaa sadii keessa nageettanii hidhaa sadii keessa tokkoffaa namni mana hidhaa san keessatti hidhamuun hidhaa takka jedha lammaffaa yaala hin argatan namni mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jiru yaalli wayii hin jiru yoo asitti duute yoo dhiini afaanii funyaaniin si jige namni mana yaalaa si fidu hin jiru si jalaa namni hin dhagahu sadaffaa hidhaan maa inni beeytanii sagalee ni jiraame sagalee yoo jiraate itti fufa hayaat ni dhagamaami sagalee خلاص إذا سجلين دعاه بريدة واني من هيدا سان كيستي هدونا ما يأتي سامعني بيتني ومني أتي كيستي رام رومو تيجري عمارة غراغي مالين كون اللي نجرا سبا رومو في عمارة تيجري كأتي كيستي هدامو كوني وجولين إجا والكيس سبا في رواج نتي أنا نقرتني متي والله إجا والكيس سبا سإلمي نما لولا كان نجرم نتو أتي كيس رمان هيدا سان كيس يوكي جبي جولين تبيل بلا غافدا gaafa kan amaaraa fi tigiree walika gaafa kan oromoo fi tigireet walittika ilmi namaa ka ufiyyuu waan nyaatu waan dhuuleen qabu kuni wal fataafata dhiiga wal jiisa kaan harka caba kaan miila caba kaan ijatu bada miidhaan achi keessatti walirra geessan takkaa lamaa miti jechuudha eega akkanatti wal tumanii booda ammootu wanniin hin jiru yaalli hin jiru akkanatti dhiigni gadi jigee fedhu achitti du'a fedhu achii gadi harkisan malee namni mana yaalaa fidu hin jiru ufii keessa tureen yeroo meeqa ijoollee Tigireetiin wayita achi jiru san garuu hedduu wajjaan ta'uudha alhamdulillah ta amaaraa ta Tigireetuuniin illee hedduu bakka na dhageetti hedduu na kabajji maaliif tabsiisaatumaan haaluma sanii walii galaanii bakka an jiru sanitti yoo namni dhuunfaa wal lole malee akka sabaatti takkaa walitti hin buun akka sabaatti eega an achi keessaa bahe wanni akkasii mudate malee wayitaan achi jirutti takkaa gaafa tokko ta Tigireellee yoo ijoolleen amaaraa tuutu dhuftee natti himatti ta amaaraallee yoo ijoolleen oromoo tuutu dhuftee natti himatti haaluma saniin hedduu wajjaan dhoggaa ture jechuu gamaa gamanatti garuu bakka an jiru kana ambara gamaa gamanaa keessatti rabshaa hedduutu ka'e gaaf tokko mucaa jimmaa tokko bi'iirii waraananii dhageettanii miti bi'iirii kana waraananii kana laala akkana mataa kana keessa akkana waraananii dhiini kana guutuun keessaa jiru ka gurra waraanantu jira asiin itti naqanii asiin kabaasan jechuudha nyaataa dhugaatiin kan jirre biratti gaafa dhiini namaa jige
miidhaan namarra gahu guddaadha obboleewwan kiyya. Ammas ani garuu ilmi namaa kun hin jijjiiramaafi malee wayituma mana hidhaa san keessa turee cinqaa guddaa jira miti. Bara cinqaa guddaa jira. Namni gariin maal naan jedha ijoolleen amma peestaala uffattu kana naan jedhe peestaala amma ijoolleen peestaala gurraacha uffattu kana chaalanjiif uffattii miti haa namni qajeelatti miidhamte jedhuuf uffattii miti ijoolleen naan jedhe wallaahi wabillaahi ijoolleen mana Suud Arabiyaa jirtu takkittiin isii namni peestaala san fakkeessuuf uffatu hin jiru. Amanaa kana namni peestaala san uffatu ka fakkeessuuf peestaala uffatteetiniin akkanatti rakkatte ijoolleen haa jedhaniif namni uffatu hin jiru. Dhibbumaan dhibbatti qabatamaan rakkinni sun irra gahee waan uffatan dhabanii uffata ittiin bulanii fi ka ittiin taa'anillee dhabanii uffatan malee namni chaalanjii dalaguuf peestaala uffatee as baheetiin hidhaa kana keessaa nu baasaa jedhu tokko illee hin jiru. Itti amanaa kana. Peestaala sanuu nama dandeettii qabuu fi nama Bangaalii waliigaleetu fudhata. Nageettanii miti peestaala sanuu martiin argatu chaalanjii fi akkamitti chaalanjiif namni peestaala uffata. Fakkeenyaaf sihii dhaabatu bijaamaa takkittiin si qabdi. Askarri wacce si qabdu si bijaamaa takkittiin sihii dhaabatu si qabdi. Ati bijaamaa takkittii saniin mana hidhaatti yoo si darban gaafa ji'a lama isii uffatte. Qaata sirratti hin jiru ofirraa achi darbite. Maal godhatta gaafa wanni ati godhattu maaltu jira? Carraan achi qabdu yoo peestaala kana argatte peestaala kana isa uffachuu. Isayyuun argatan. Peestaalaan chaalanjii dalaguu miti. Fakkeessuuf peestaala uffatuu miti. Peestaaluma saniyyuu hin argatanii. Innuun argamu. Akkanatti wal qabanii wayita Bangaaliin dhuftulaa gamaa gamana akkanatti wal eeganii akkasitti fudhatan. Yookaan Bangaalii waa kennanii nama peestaalli sunuma laaftutti argamu isinitti fakkaataa miti. Waan yookaan warri mootummaa faati dhufteedhaa peestaala kana itti qooddu isinii fakkaataa miti hin jiru. Peestaala bar Bangaaliin zubaalaan. Peestaala Bangaaliin zubaalaa itti darbuu fidde. Bangaalii waa kennanii. Mallaqa kennanii fi heddummeessii fidi jedhanii akkasitti birrii Bangaalitti kennanii isin akkuma kaan zubaalaa itti guurtee kaan as jalatti uummanni Bangaalii kun katamu miti. As jalatti guurtee akkasitti dhoo isaan namaa kennitee sanuu akkasitti argatan. Peestaala sanuu haala saniin argatanii jechuudha. Namni kenna immoo ijoolleen chaalanjiif akkasitti peestaala uffattee jedha. Peestaalli sunuu uffata achi keessatti hin argamnerraa isa tokko jechuudha. Muusaa Kamaal Salaanni dhiyaatettee nu biraa ganaadha. Hin geenne Itoophiyaadhaan hin geenne jechuudha. Kanaaf Rabbi haa laaffisu. Sagaleellee hedduullee taatanillee namni guutuun sagalee ta'utti jira. Rabbi kadhadhaa muutu. Rabbi kadhadhaa ijoollee mana hidhaa jirtu sanii wallaahi Rabbi kadhadhaa. Ka maraate lakkoofsan qabu. Ka humna dhabe lakkoofsan qabu. Ka achi keessa taa'ee halkanii guyyaa ammootuu maatiin isaa jaartii fi ijoolleen asitti bilbilan. Ka qabeenyi biraa hin jirre. Ka duraan inni achi ji'aan dalagee afaan buusu. Ka amma waan nyaatan waan kiraa kafalan dhabanii ana nama mataa kiyyaana dubbatee jiru. Dubartiin jechuudha. Jaarsi mana hidhaa jira ji'a hagana achi keessatti gahee waan nyaannu waan dhugnu qabdu mana kiraa keessa galla gaafa isaan galan isinii kafallaa mallaqa nu kennaa kanaan jedhan ana lakkoofsan qabu jechuudha. Yoo xiqqaatte nama lama sadiin qajeelatti Rabbi kadhadhaa wanni achi keessaa bahuu nama dhowgaa hedduu osoo warri mootummaa kun osoo mootummaan biyyaa baase wallaahi hin baasa Kasuudii. Kasuudii rakkinni isaa maa inni mallaqa ufii kafalee uummata san baasuu keessatti hedduu itti gammachuun qabu malee osoo ambaasiin Itoophiyaa kun ambaasiin Itoophiyaa ta biyya alaa jirtu tun itti yaaddee ijoollee mana hidhaa jirtu sanii birrii kafaladha. Mallaqa waan xaa'iraa waan ayyirii xaa'iraa ofirraa kafala. Tikeeta muradhaa galaa jetteeni namni mana hidhaa san keessa jiru tokko isaatiin tikeeta muratee kadhabeetiniin jedhe ammootu uummata Oromoo bal'aa itti kadhannee fi namni achi keessaa ni baha. Garuu ni callifame waan callifameef hin beeku. Akka reebisiniin jedhe san peestaala jarri uffatu sun chaalanjii itti fakkaate waan namni bashannanaaf uffatu itti fakkaate na fakkaata. Kanaaf warra ammootu sagalee tahaafiitiin jirtan mara keessanuu Rabbi isinirraa haa jaalatu ulfaadha ammas halkanii guyyaa ijoollee Suud Arabiyaatii du'aayii godhu sagalee ta'uu fi bakka jirtanitti iyyuu hin dagatinaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan ammootu warroota uummata gammoojjii baalee bira dhaabataatiin jirtan Rabbi isinirraa haa jaalatu Rabbi isin haa milkeessu garee wal hiitanii jechuudha. Gareedhaan kun haftee Oromiyaa jedhaa kun haftee Doombir jedhaa kun sochii qeerroo Baalee jedhaa kun Oromiyaan nagaa haa taatu jedhaa kun garee miskiinaa jedhaa bakka jirtanii wal ijaartanii utubaa tokko taatanii ka biyya Arabaatiif biyya Awurooppaa garagara jirtan guutuun hawaasa san bira dhaabattanii ammas dhaabatutti jirtan waan taateef Rabbi isinirraa haa jaalatu ulfaadhaa kabajama amaanaan teessanillee akkasumatti bira geette jedheetiin yaada kan nutti kennitan jechuudha.
hawaasnis hedduu itti gammadee garuu rahmanni ilma namaa wanni ilmi namaa namaa godhu nama maraa wal gahuu hin dandeettu kennaan nama maraa wal geettu ka osoo tokko namatti hin mufanne nama maraa gammachiiftu kennaa rabbii kennaati akka ammootu rabbiin rahmata ufiitiin roobaan ummata san gammachiisu du'aa'ii godhaa isiniin jedha yoo isin irratti dheeradhe dhiifama naa gootanii jajjabaadhaa wal jajjabeessaa rabbi isin biraa jiraatu inshaAllah borumsa FB'n dabarsullee haalli yoo naamijjaayetiin jedhe haala gaariidhaa waan rabbi na barsiiserra isiniif dabarsa yeroo kalutti isiniin jedha salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh fi amaanillahi nagaa keessanaa tura barakallahu fiikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاكم الله خير إسنين جدا ربين إسنين راح جالتو إيقا واني سبقنا نفيدا جتني إيقا أبوليوان كديرا كشمراتي دبرسيتني إيقا نمون نبي ربا جرو مال كيسا كجرانو سنين اللي وان أرغتني جرتنوف وان أجيسني اللي جرتنوف إيقا وان كان نوف قودو كيساني هدو تكون إسن غلطهم فرداني سنين جدا إيقا كسوما أردفتوني چانالي كو جلتي أرغمتنو وان أستاذني جداني أجيسني جرتو إسني سمو إيقا واني سان جدان كون أكنا من را فيدمو في إيقا إسني سمو أكا را فيدمتن أكا وجيتيكتن وأبدي قدان قبا نسنين جدا بوليوان كيا إيقا هريوتن كيساني في الشيري أكا قوتني نمي غافا بيقلو واني سبر باجسو يرو بيونا ما كان كيسا جرو مو ركو أكامي غافا بيقل أكا نموداتو أرى يرو بيونا ما كيسا جرو وانتي تكنوتين نغامو غافا بيقل لغرو مال أكا نموداتو kuno dhibbatti nuu himanii jiru isinis immoo dhageessanii jirtu ani wannan isiniif himu hin jiru egaa waan kana viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniif sheer akka gootanuun isinin jedha haga barnoota biraatiin walitti deebinu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu nagaan naajiraadha isinin jedha hunda keessanuu